Egaa wanti irra caalaatti dhaammadhu waldaa tololtummaa Bashashaa kana Bashashaa Baggoo Adraagoot Dirjitii kana nu bukkee dhaabbattanii akka nu gargaartan hawaasni musliimaa hundi keessanuu waldaa tololtummaa Bashashaa kun immoo Islaama hin jedhu Kiristaana hin jedhu hundayyuu amantaadhaan naman qooduu beeriidhaan naman qooduu hunda namaa gargaaraa akka bira dhaabbattanii nu gargaartan. قناة جمعية بشاش الخيرية تقدم كن ميديا دابتا تولا أولتما بشاشا دقرس ربيتين دابني تولا أولتما بشاشا أكما مكايسا فولسا بشاشان أمة مسكينة بلا دابتا ممن الراقور سورتي أرقما مكان كانكو سباجي كدير بادي غانجي ما كان نتدل دي قد دي غاند بوري دي سرا تي أما سمو أچو منجرا دا أچو كيسان جرا دي غارو كان سلي منجرا cuma keessa deddeebi'anii egaa hojii waldaa tola ooltummaa Bashashaa kana irratti hojjetaa jiran. Waldaan tola ooltummaa Bashashaa kun heeyyama Majlisulaalaa irraa Oromiyaa irraas illee argatee Federaalaa irraas illee kan hin argatee jedhee bara 2013 irraa kaaseeti waldaa tola ooltummaa Bashashaa Baggoo Adraagoot Dirjitii jedhamee hojii jalqabe bara 2013 irraa kaaseeti. Garuu hojiin kun immoo kan inni jammaree jedhee Sheekh Yaaqub Sharafuddin namni jedhaman kun duruma kaasanii hojii dhuunfaa isaanii irrayyuu waa'ee uummataa kana irratti waa'ee gargaarsa namaa kana irratti hundaa'anii hojjetu. Kanaafii caalaa garuu hojii kana gara kana duraanuu nama biraatu isaanii wal ta'ee hojjetaa ture karaa hin beekamneeni. Ani garuu booda kana bara 2008 hojii kana dhufee waa'ee bishaanii irratti bishaan biirii boolla kana baasanii qotanii akka uummanni itti fayyadamu kan hin jalqabee bara 2008. Bara 2008 kaasee hanga bara 2011tti boolla bishaan 22 baafnee hojjetaa turre. Kuni gargaarsuma isaanii namarraa ofii isaaniitii kan hojjetanii namaan gahaa turan. Fakkeenyaaf nama harka qalleeyyii yatiimota abbaan qabne rakkataa adda addaa nama dhukkufatu kanallee baay'ee gargaaruu irratti nyaataan dhukkuba kana irratti illee nama gargaaruudhaan karaa akkasiitiin nama gargaaraa turani. Bara 2008 kaasee hanga bara 2013 kanatti utuu heeyyamni kun hin bahin akkasitti hojjetaa turanii erga kan hojjetaa turtanii jedhanii namaan mari'atanii heeyyamni kun itti bahuu qaba. Dukkana keessa hojii hojjetaa jirtu miidiyaatti bahee mul'achuu qaba. Heeyyamni itti bahuu qaba. Isa jedhuudhaan nama waliin haasa'anii 2013 irraa ka'ee Bashashaa Baggoo Adraagoot Dirjitii jedhee hojiin kun itti fufee jira jechuudha. Ani immoo Bashashaa Baggoo Adraagoot Dirjitii kana irratti waldaa tola ooltummaa Bashashaa kana irratti bakka bu'aa kanaati. Kanaati amma danda'ameen egaa hamma natti kennamee jedhanii deemee erga yeroo sanaatii kaasee amma waldaan tola ooltummaa Bashashaa kun boreedii isaa irratti bishaan boollaa biirii 12 baasiseera. Ganda Jimaatee Daruu keessatti 2 baasiseera. Ganda Funxullee keessatti 5 baasiseera. Ganda Ganjii Ilbuu keessatti immoo 6 baasiseera. Magaalaa Aggaaroo irratti illee mana barumsaa iskuulii irratti Raas Dastaa kana iskuulii irratti 3 baasisee manuma barumsaa iskuulii mootummaa kana keessatti illee jechuudha. Waan akkasii hojjetaa jira jechuudha. Aggaaroo keessatti gara bishaanii 9 wayii hojjeteera. Wayitii Raamadaanaa kana wayitii Arafaa kana irratti yeroo adda addaa Raamadaana qofallee Arafaa qofallee eeguutu hin ta'in akkuma yeroo isaatti wanti kun egaa waan namarraa Sheekh Yaaqub kun fuudhanii karaa isaanii qofaan waan argamudha. Laphee baa namaa kana qabu barbaadanii namni kun akkamitti jira jedhanii waan fuudhanii kennanudha. Fakkeenyaaf namallee kaansarii illee dhukkufatee jennaan namni isaan dhukkuba kana nama kanaa dura rakkataa jira akkaman godhallee jennaan birrii barbaadillee nama kana gargaaramuu qabaa jedhanii hanga birrii 30,000 nama akkasiitii kenni jedhanii birrii 20,000 nama akkasiitii kenni jedhanii jennaan nama dhukkufatullee baay'inaan kan itti gargaaramaa jirutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo ganda 3 keessa Fatihaa jennaan illee Shukurii jennaan illee ijoollee yatiima qabu barsiisuu qaraasisuu jireenyi kun egaa baay'ee ulfaataadha. Argeetuma egaa nama akkasii kanatu jira jennaan mee haasofsiise nutti ergillee jennaan haasofsiisee ergennaan jira akkasii kun hanga nama 20,000 argatetu jira
kuma 30 argatetu illee jira. Akka isaatiin 10 15 nama argatetu illee jira jechuudha. Yeroo Ramadaanaa waan itti faxaranii illee hammuma tokko ittiin damdamatanu daqiiqa kana illee bitanii kennuudhaan aggaaroo irratti bashaashaa irratti ganda booree diinsaraa irratti bakka adda addaatti bitanii kennu jechuudha. Yeroo Arafaa illee hanga hoolaa 42 hoolaan kun bitamtee aggaaroo irratti booree diinsaraa irratti irra caalaa aggaaroo kana masgiida Abubakar Siddiq bakkuma amma jiru kana irratti illee yeroo baay'inaan kan inni kennamu asitti manatti illee fakkeenyaan namni dhufee mana gamaa kanatti erga inni bahee ka'e illee warreen hin geenye illee bitamee illee akka inni kennamuufi. Viidiyoon isaallee hin jira waan akkasii gargaarsa godhaa jechuudha. Waldaan kun egaa kan inni hamma yoonaa irratti hundaa'ee deemaa jiru Sheekuma Sharafuddin isaaniiyyuu kan ofirraas kan namataas walitti qabanii kennu utuu immoo gargaarsa adda addaa nama biraa irraa illee argatee jedhee kana caalillee cimee akka inni hojjetu. Anama fakkeenyaaf ganda irratti ganda baqqoo kanallee hanga gaara baqqoo baarassoo jedhamutti lafa dheeraa isaa deemee matooraan deemetan bishaan kana bakka inni jirutti deemee hojjechiisaa gara sanatti illee hanga boolla bishaan sagalee hojjechiisee ammas kan hojjetamaa jirutu jira. Kun egaa waan karaa isaaniirraan argame jechuudha. Utuu immoo gargaarsi biraa immoo alal kaayiriin biraas immoo irra dhaabbatee gargaaree jedhee irra kana caalee guddatee bakka guddaa gahuu dandeenya jedha jechuudha. Anis immoo kan kanaan deemu motoruma argitan motora gillii kootiitiin dijitiin kun illee waa qabaatee makiinaa adda addaa qabaatee utuu jedhee bakka hedduu deemanii ilaalanii rakkoo kanaa jira bakka akkasii bishaan dhabee jira bakka akkasii nama rakkataa akkasiitu jira jedhanii argisiisuun illee argisiisanii illee waa hojjetamuu ni danda'a. Rakkinni konkolaataa kun illee jira motorii akkasiitiin motorii mataa kootiitiin ittiin deemee hamma dandeettii kootii waan akkasiitiin itti hojjetamaa jira jechuu kootii. Ammallee kun alhamdulillah piroojeektiin haaraan illee isaanuma qofaan kan socho'uun masjiida Abubakar Siddiq kana fooqii sadarkaa tokkoffaa akkuma argitan kun lafti isaallee qulleeffamee waa liqillaan isaallee sirraa'ee hojjechuudhaaf qophiirra jira. Kun feerroon illee simmintoon illee bitamee dhufee bakka kana jira. Kunis waan jalaa argamaa jirudha. Hanga miliyoonii 4 wayiitiin kan ta'u simmintoon feerroon bitamee dhufee fooqii sadarkaa tokko ijaaruudhaaf qophiirra jira. Kana irratti illee namni nu gargaaree karaa waldaa tola ooltummaa bashaashaatiin hojjetama wanti hundinuyyuu jechuudha. Akka inni kanarra dhaabbatee nu gargaaru. Amma kanatti gaa nu utuu hojjechuun ta'in hanga zoonii Jimmaatti illee waan akka kanaa waldaan akka kanaa deemee haadha hiyyeessaa qaama miidhamtootaa illee nama gargaaru akka kanaa kana hin agarrees hin nageenya sana amma ammaatti. Garuu utuu nu hin nagayin jiraachuu hin mala. Garuu immoo hin argines hin nageenya nuti amma fakkeenyaaf mana barumsaa kan kadiyyaa jedhan illee hanga Jimmaa illee deemne bishaan hojjechiifne Jimmuma katamaatti illee jechuudha. Inni bishaan sana illee hojjechiifne argisiifne jira jechuudha. Hanga Jimmaatti jechuudha. Utuu wanta kanallee as zoonii kana keessa Jimmaa kana keessa jiraatte isiin illee wanti isin as gaaffii gaafattee waan kanaan ijoollee qaraasisaa ijoollee hanga 1,000 qaraasisaa jira. Namni nu gargaaru illee hin jiru. Bishaan kana illee nama nu baasuudhaaf rakkataa jira jennaan 58,000 fi 500 bishaan kana illee hojjechiifnee fi jira jechuu kooti. Achirratti illee argamnee eebbifnee as rakkabneerra. Nama hojii kana irratti baay'ee isaa wanti nu rakkisu amma bakka hunda gahuudhaaf utoo makiinaan jiraate wanti ittiin deemanu jiraate amma motorii kanaan fakkeenya deemaa hanga tobbaa dirasii deemee tobbaa keessatti illee bishaan 3 hojjedheera. Rakkataa harka qalleeyyii illee nama rakkatee illee jiru yeroo bishaan eebbifamu sana irratti illee argisiiseen haadha hiyyeessaa yatiimota viidiyoon isaallee jira jechuudha. Viidiyoo kaaseen caandoo bakka jedhamu gahee motorii caccabaa kanaan wanti ittiin deeman hin jiru jechuudha. Booddee kanallee rakkina makiinaa kanarraa rakkina karaa kanarraan kan ka'e bakka sanallee dhaquu nan dadhabe. Namarraa kadhatamee yatiimaa harka qalleeyyii waa qara'uu barachuu hin dandeenye illee birrii 85,000 barbaadamee dhaqamee achirratti illee akka kenname. Booda sana maaliif waan ittiin deemamu waan hin jirreef makiinaallee waan hin jirreef motoriin biraallee waan hin jirreef dhaquu illee hin dandeenye karaa sanallee nan dhaabe jechuudha. Rakkoo akkasii qabnaa jechuudha. Kaayyoon keenya egaa guddaadha. Kaayyoon keenya guddaadha yeroo hin jedhu fakkeenyaaf
ammallee alhamdulillah kunoo jalaallee utuma bishaan hojjennu bishaan kanallee hammi hojjennee jenne 49 amma tokko yoo itti bifneen 50malleedha. Kan caalii fakkeenyaaf utuu wanti ittiin deemnu jiraatee baajata qabaannee jennee bakka hedduu geenyee akka hanga aanaa guumaa geenyee deebine sanallee utuu baajata qabaannee wanti ittiin deemnu jiraatee bakka biraallee deemnee aanaa biraallee deemnee zoonii biraallee deemnee hojjechuu dandeenya. Kun hanqina baajataa waan qabnuuf jennaan bakka hedduu gahuu hin dandeenye. Kana waldaa kana gaggeessaa jirutti namni fakkeenyaaf dhufee nu bira dhaabbatee waan danda'u ho'ina isaatiin qabeenya isaatiin dhufee utuu nu bira dhaabbatee fakkeenyaa nama gargaaramaa jiru kanallee akkanatti gargaaramaa jira wanti hojjetamaa jiru kanallee akkuma argaa jiru kana sirriitti hojjetamaa jira jedhee birriidhaan ho'ina isaatiin akka dhufee nu bira dhaabbatee nu gargaaru. Wanti na mudate jira wanti na mudate maalinni amma fakkeenyaaf nama dhukkufatu kana irratti taateen akkanatti argama. Fakkeenyaaf warra kaansariidhaan dhukkuffatee dhubsaalee dhaqee fakkeenyaaf yeroon ergee dheeduu fakkeenyaaf waldaa tola ooltummaa Bashaashaati jedhama. Maqaan isaa guddaadha. Namni yeroo inni boo'ee adaraa waan akkanaa nu gargaara. Birrii dhabne akkamsiisuu jennee nama carrariidhaan rukuchiisuudhaaf birrii 50,000 birrii 60,000 gaafate. Waan akkasii dhabnee jennaan birrii liqeeffadhee kennee achillee barbaadameellee akka inni dhufee godhamu gargaarsa biraa godhatu waan akkanaa naquun nama. Fakkeenyaaf amma yeroon karaa deemu amma fakkeenyaaf waa'ee konkolaataa irratti illee deemaa dhaqee motoriin kun illee harkatiisa balaashee jennaan kan hin karaa bulutu jira. Amma fakkeenyaaf yeroon tobbaa dhaqu sana bakka caandoo yeroo sana dhaqu lama karaa kana bule. Karaa kana bulee yeroon rakkoo ta'e jedhee dhutu makiinaan tokko jiraatee jedhee wanti haddii kana nama rakkisu hin jiru bakka feete gahuu dandeessaa. Karaa fagoo akkasii gahuu hin dandeenye jechuudha. Namni qaama miidhamtootaa yeroo jedhe akka namoota dhufatanii hadha waa tokko hin qabu waan nyaadhee buluu hin qabu yeroo jedhanu hanga birrii 2,000 hanga birrii 1,000 liqeeffadheen itti kenne. Liqeeffadhee itti kenneetan kunoo waan akkasiitu jira jedheetan viidiyoo jalaallee argisiisa jechuudha. Maaliif nama akkasii birallee dabarfachuu hin danda'u jechuudha hin jedhe. Ani gaama fakkeenyaaf waa hunda sirees amma itti beekuuti amma hin danda'uti hunda dandeessee guuttaatu hin ta'in. Fakkeenyaaf yeroo namni rakkataan kun dhufee boo'ee ana hadha waan nyaadhu hin qabu waan ani ijoollee koo ittiin bulchu hin dhabe jedhee natti beekoo jedheedhu dhaqee birriin harka jiru kan kootiin fuudhee yeroon kenneefi jedheedhu na gammachiisu yoon illee of harkaa dhabeellee dhaqee suuqiidhaa liqeeffadhee fuudhee yeroon kenneefi jennaan namni kun itti haara galfatee gammadee galu baay'ee isaanitti tola. Isa ofii kooti fayyadamu caala. Amma fakkeenyaa namni waan akka kanaa hojjetu isa dhugumaatti amma namni ati waan akka kanaa hojjetaa akkamitti motorii kanaan deemtaa? Makiinaa bitee ittiin hin deemtu. Atoo birrii akka kana baafta. Waan akkanaa gootaa inni jedhee namni kana natti himan ana sun dan gammachiisu. Isa namni fudhatee fakkeenyaa dhukkuba isaarratti fudhatee itti gargaaramee amma yatiimonni yeroo waan akkasii argatanii birrii 20,000 argatanii yeroo jirri boo'anii fudhatan isa irra gammachiisa.